ከዚህ በኋላ እድል ላይኖረኝ ይችላል ማለት እንደዚህ ስሜቴን በከፋም ብደሰትም አሁን እናቴ ቤት አይደለም ያለሁት ሩጬ የሆነ ቦታ ሄዳለሁ ብዬ የማስብበት ቦታ አይደለም ያለሁት ብዙ ነገሮች ሊገጥሙኝ ይችላሉ አላውቅም ግን ኩማራ ጅርተኒ ሁሉንም ነገር ለምደዋለሁ ብዙ ነገሮች ዱጋ ድበቸው ፊ ነምን ወልጃለቱ ቶኮ ጋፋ አዳምቦ ዮኪን ሞ ጋፋ ወልትሙፋቴ ያው ቤክተኒ አባ መናት ፊ ሀቲ መና ኢንሞ ወሉላ ግን ዱጋ ድበቹፍ ነማ ባኤ ቶኮ ወሊን ጃለቱ ሚዲያ ከነረት ጋፋን አርጎኒ በጣም ቶኮ አካ ዋን ኦፊሲት ነት ደጋማች ሀሸማር ከሆነ ወርደፍታ ተከምሰምቶት ታናልች እስከለች ለተር ከምደኒ ጅረጅርቱ በቀጅርተን ተነጋናው ከስኒ ባባየቱ ኤጋ ጅረኝ ቢየ ለፋ ይሮ ተከታከኒ ውልፋቲ ነምን ቤክተኒ ጋፋ ተዳልት ሲኒ ወግንሞ ወንተ እቲ ወልት ቡህን ኢዞ ወንተ እቲ ወልት ሞፈቶ ሲን ኢዞ ሚዲያ ከነረሰ ማልተ አካ ኑይ ይላሉ ከናምቲ ኑይ አቡምት ፊ ወሉለ አዳምባ ማሊፊ ነምዱ ገርበች ነሞተ ባይ ኢነርጌ ያታው መለይሳን ወሉለኒ አዳምባ አኒ ሶንታኒ እሺን ማልየቲ ብየ ብራተን ዲማ ዝሬኛ ፎየ አንጅራቹን በርባዳ ጀቲ ያታው መለ እሺኒ ዲምተ ዝሬኛ ፎየ አስ ጅራቱሲ ገሮሞ ዝሬኝ ብያ ኬኛቲስ ኡልፋቱ ገርበቹ ኦጂ ሳኒ ከናውሶ እጀተኒዩ ይሮ ተቆ ቤክተኒ ወልቲ ኢንሳ ኩመ ጅሮት ተኤ ገሮሞ ነማ ወልጃለቱ ቶኮ ዋኑ ይወደም ባሲኒ ገርበቹ ይሮ ባይኤኒ ይሮ አብርሺፊ ሩታ ዋን ከዚ ከነ ኢላለን ቱሬ ገሮሞ ዋን ቶኮ ሙፈዴ ኢቲ አሪ እችመነሙ ተሰንላሉ ይሰድባድበቹ ናስተላኒ ወጋ ደርቤ ወግንሞ ይሮ ደርቤ ዱባይ ከፈኒ ሚላ ጾሚውነት ፈካቲስ ወንፍልሰታዳ ጾሚ ኬሰ ጋይላ ሲትውራተኒ ይርገሲ አኒ ነሙን ሱኑ ወርበቹ ነዋነት ፈካተኒ ኢንላሉሬ ያተኡቲ usu beektani gaafa qabeenyas qabaa maalis ta'e yeroo kanatti gaafa waaqa kee hin beekin amantaa kee hin beekini beektani haroo abbaan qabeenyaa dubbachuu fi qabeenyi ni baddi fixeensa ni baddi sini galee kanaafuu qabaadhus gisee saytuuf wallaali omtu wamaa sitti fakkaatu gisee gaafa rakkatte garuu gaafa dhibamte maal jette algarrattaafte yeroo isaatti dhagahaman numtuun jechuudha kanaaf iyyuu maal jechuu barbaadettanii ijoolleen tunillee goobasiidha amantaa isaaniittillee baay'ee tokkoon jaalladha hojiin isaaniitillee waan itti qayyamee yookiin immoo nama qayyamsiisuu miti waan irraa barattu maleedha yaa ta'uutii yeroshin bochuu yeroshin wajjii nami waamalee hin boo waamalee manni naaf jedhu miti kanaafu dhugaa dubbachuuf jireenya keessan keessatti gaafa daarii qabdanii qabaatanii tidaarii sadhiisnee deemnaa yookiin immoo amma namaa danda'amitti taaggaluu beektanii amma sii danda'amitti dhiiras wal gursuudha hanga sii danda'amitti namni sun nama badaa gaafa ta'e abbaa warraa keessun nama badaa yoo ta'e hanga ta'e dubartiin hin gorsiti kan gorsullee kan deebisullee dubartiidha kan tidaarii diigullee kan ijaaruu danda'ullee ishuma sini galee dubartiin sirriitti gaa'ela keessatti intini qabdi ga'ee guddaa qabdi sini jechuu barbaadetan sini galee keessattuu warreen ganaa walitti dhuftanii ganaa haaraa taatanii wajjiniin jiraataa jirtanii akkuma salphaatti nama jaallattu tokko namni sun waan badaa gaafa irratti argite gorsiitoo deebisi malee alaatu yookiin immoo muddamaan nama sanirraa hin adda ba'a khalaas nagaya jette gaafa adda baate waa hundumatu si harka garuu ati dubartii jabduu gaafa taate nama san gorsite
dubbachuuf nama akkam suusanyaa nama akkam baqa badaa dubartiin deebisuu hin dandeessi si galee kanaafiyyuu nama biraatiif hayyuu fakkeenya akka ta'uufi si galee namni suni amala badaa qabaatu amala gaarii qabaatu kan sirreessuu danda'u maali dubartiidha gahee guddaa kan qabu tidaarii keessatti dubartiidha jechuudha si galee kanaafuu tidaarii keessan waanuma xiqqoodhaaf jecha aartanii diigdanii deemtu osoo hin taane itti akka aarsaa itti kaffaluu qabdu. Namni sunis sirra tarii yaaltee nama san yaaltee gorsitee maal jettee yoo dhuma ta'een alatti haaluma salphaatti waanuma xiqqoodhaaf jecha tidaarii keessaniin diiginaa saniin jechuu barbaadan warroonni haftaniyyuu sinii galee amma ishiin itti muufattee maal jettee galee tan biraa deema nan dhiisa jireenyumti isaan jireenyi isa wajjiniin jiraadhu yoo nagee jettee yoo dhiiste deemte itti hin cubbista si cubbisa jireenyi boruu sii ta'uu dhiisuu danda'a bakki deemte sii ta'uu dhiisuu danda'a hin beekamu sinii galee haaluma salphaatti tidaariin haaluma salphaatti miti sinii galee dhugaa dubbachuuf dubartoonni keessattuu warroonni beektanii daa'ummaadhaan gara gaa'elaa galtanii gaa'ela tidaarii godhattanii waanuma salphaatiin itti fakkaachuu danda'a sinii galee namni tokko gaafa bilchaatee gara tidaariitti gale waanumtu hunduyyuu akkasumatti galaaf sinii galee haala ittiin jireenyatillee haala ittiin bulmaatattirree namni daa'ummaadhaan gaafa gaa'elatti seenee caccabee maal ta'e sammuusaa dhugaa dubbachuuf kan buqaa tidaarii keessatti daa'ummaan baay'ee nama miti yeruma bartee waa hunda bartee waa'ee tidaarii gadi fageenyaan barattee akkamitti akka jiraattu akkamitti akka buqaa waa hunduma bartee gaafa tidaariitti seente gaariidha garuu osoomaan bariin osoomaan beekiin gaafa tidaarii seente yeroo diigdullee homaa sitti fakkaatu yeroo deemtullee homaa sitti fakkaatu osoo dura barattee gaa'elli sun dadhabbii qabaa akkanaa akkamitti akkaataa walitti dhufanii ilaaltaa jechuudha kanaafuu ijoolleen biraa maal jechuu barbaadetanii warroonni gaa'ela godhattanii jirtanii haaluma salphaatti gaa'ela keessaniin diiginaa siniin jechuu barbaadetan sinii galee namni yeroo har'aa kana hubaatti fakkaatu diigusii oo barbaade an barbaade fuudha inni tidaarii miti kunii ta'a sinii galee anna akkasii Hayimii fi Burkee walitti sinaa deebisu soo kanaafiyyuu biyyi bakki ati deemtus hojii tokko gaafa wajjiniin hojjettan gaafa wal bira jirtan kanaa miti gaafa namni gargar fagaate waliif mul'ataa itti dhagaamaa iddoo saniyyuu taa'uu hin dandeessu kanaafuu waan akkaniitti jira siniin jechuu barbaadetanii soo namoota kanarraa maal hubattanii maal ilaaltanii zimbiloo osoo hin taane namni dhaggeeffate namni seerannoo dhufee waa baay'ee barachuu danda'a sinii galee zimbiloo miti wanti isaan zimbiloo osoo hin taane wantoota tokko irraa ka'aniiti kan hojjetan sinii galee annaa kan siniin jechuu danda'a akkuma tasaatiin seenee soo isaan argee tooyi namoota biraatillee tarii fakkeenya ta'uu danda'a gorsa ta'uu danda'a kan jedhudha yaa ta'u malee nutillee ijoolleen gara tidaariitti ganaa seennu xiinxallee itti yaadne namni kun naa ta'a moo naan ta'u jettanii walitti galuu malee osoo madaaleen zimjiltee namni miti tidaarii godhateef namni gaa'ela godhateef qofa itti seenta osoo hin taane osoo waa'ee gaa'elaa hin beekin si miidha si galee annaa akkasiniin jedha obboloota koo soo waan akkanaatis jira warroota dhugaa dubbachuuf akka Qiddist Liyyuu Qiddisnaa Liyyuu kan jedhaman namoota baay'ee
tokko wal jaalatanii dhugaa dubbachuuf isaan oolin laalee ana biqaa gaa'iluma waa'uma gaa'ilaa kanaayyuu haasa'uun bataamti na jibbisiise. Isaan gargar ba'anii namoonni akkasitti wal jaalatan namoonni akkasitti wal kabajan suni adda ba'anii injaa dhugaa bakka isaanii tan eenyu jedhee jechuudha. Anna akkasii tidaariin akkanni siin jiraa osoo wal jaalatanii gargar ba'uunis waanuma jiruudha. Injira siniin jechuu barbaaditanii so waan akkasiitii turtii gaarii qabaadha. Nagaan naa turaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti. Bye.